lammiin nama namni kun siyaasan hidhamee hacuucanii waa takkalleen balleessin watakkalleen balleessin mirga ummata kanaatiif falmuu yoo taate malee ummanni kun maa miidhama ummanni kun bara maramaa gabroonfama ummanni kun bara maramaa tuffatama ummanni kun bara mar ummataa gaditti maa laalama osoo nama tahan osoo akka ilma namatti waan namni tahu ummalu mara tahuu dandayan osoo barataa qaban osoo culamaa'ii qaban osoo ammallee aaqila qaban osoo ammallee taajira qaban osoo ammallee doktora profesortoota qaban ummanni tokko sabni keenna kun sabni maa miidhama maa mirga fiin arganne maa kamajaan ilma namaatiin maltu sammaan arganne maa dhiitamiinsa fi diqqeeffamiinsaaf akkana tuffatamiinsi kun isaanirraa maan fuudhamne jechuu qofaan ka waa takkan jedhini ni dhageettan obbolowan ni gartanii akka obboleessa keenna Jawaar Muhammad faa ka Ameerikaa keessatti irra guddaa iskuula biyya tanaa keessa jiru achitti barate ka inni yoon fedhe biyya tana keessatti silaa godhatuu dandayu jireenya mataa ifiitiif maatii ifiitiin jiraatu akka gaarii ka silaa jiraatuu dandayu ka waa takka waan biraa hawaasa kanaaf dubbatee mirga hawaasa kanaatiif iyyuu yoo taate malee womaan godhirra gaabaana fi magaalaa Minisootaa tana keessa ture ka waan meeshaa ittiin inni qabsaawa'aa ture koompitara fuudhee magaalaa Finfinnee keessatti harka isaanii kaaye hunoo kenne wanni an harkaa qabu kana womaa meeshaan biraa ka biyya tanaaf an cabsuuf dhufe harkaan qabu hoo'aa biyya jedheen hoo'aa jedhee aalama irratti kenne ragaa baase namoota akkanaa kanafa akka Baqqalaa Gabrafa akka akkasuma Hamzaa Booranaafa akkasuma hariyoowwan isaanii kanafa waan biraan goon ummatuma kanaaf nuuf iyyan dhaloota keenna ilmaan nu achirratti bordhalluuf iyyan jireenya ummataa ka fuuldura dabre fuuldura dhufu kanaaf iyyan agasumaa fidhama wanni biraan garrenu wanni biraan gar ammoo tooftan adda addaa irratti kuni ragaa girdoo duubaa itti godhanii in dhageessan takka waan umrii keenna kana keessatti in dhagahin takka sunis baasuu dhabnaan waan biraa itti coruu jiran jechuu dhagayaa jirtan gadi baati sunilleeni gadi baati duuba obboloowwanii biyya waanni haalli akkanaa keessatti deemaa jiru takka yoo namni argu dhaloonni boriif biyya tanaaf in tola jedhan marru abdii biyya akkanarraa kutata abdii biyya akkanarraa kutata fuulduratti an biyya tana keessatti ummata kana mirga dhaloommaa biyya sanii qaba sittizina biyya saniiti an biyya san keessatti pirezidantii biyyaa tahuu dandaya paarlamaana biyyaa tahuu dandaya waan silaa silxaana barbaachisu maraa godhuu dandaya hamileen ijoolleen silaa baratte qabdu marruu biyya nagaya dhabdee namni akkanaa keessatti kagabbahe marruu keessatti hacuucamee hidhamee dhabamsiifamu tana keessatti dhaloonni hamilee caba obbolowan dhaloota hamilee caba akka abaabooyyootii fi akaakayyoonni keenna hamilee caban sanitti dhaloonni deemu kun hamilee caba biyya akkasii namni waan babbareedduu keessatti dhiise waan silaa namni qaalii jedhan keessatti dhiise ruuhii tiyyaan na baasi jedhe ruuhii tiyyaan na baasi jedhee keessaa deema namni obbolowan duuba tanaafi biyyi Hindii as dura dhihoo tana baatii takka hin geenne waan 7 dura biyyi Hindii rakkoo biyya teenna keessatti deemne niyuusa isaanii guddarratti takka takkaan tuttuqanii dubbatanii turan Haacaaluu Hundeessarraa qabanii eega inni du'uudhaan rakkoon biyya san keessatti argamaa turte maraayyuu tokko tokkoon dubbatan biyyi Hindii biyyoonni addunyaa marruu irraa haasawaa jiran biyya nagaya qabdu namni irraan haasawu biyya nagaya qabdu waa itti baasuu fedhan waan birallee keessa dalaguu fedhan dhaloota biyya saniif dalagaa baasuu fedhan waan biyya san jaaru irratti dalaguu fedhan kun addunyaan amma gama keessaa guuratu utti dhihaatte beeka dhihaat achi deemaa jirte keessattuu akkaataan malli tooftan hawaasa ummataan cabsan waan hedduutu jira kasaaminsaa kun tooftaa tokko
kamaallaqa jijjiira'a kunilleeni waan tokko mallayni wanni jijjiiramuufi ganaa maallaqa kana keessatti ummanni kennani beeytan hedduun kabaadiyatti dhihaatu fi safara adda addaa keessa mandara adda addaa keessa jiru baankiyyu dhihootana baran baankiyyu namni waan kaayatu waan diqqoo fi guddoo akkatti kaayatu qaba bakka kaayatu qaba akkatti jiraatu qaba namni marru ummata kana duuba maallaqni kun jijjiiramuudhaan inni akka ummanni kun hamilee diinagdee keessatti hamileen isaanii cabxu akka qabeenyi isaanii kufu akka ummanni kun mootummaa jalatti harka qabatu mootummaa jalatti osoon fedhini osoon jaalatini rakkoon rakkisiisaniituma namni jabaan namarra jiru kabalee nama kabalee imimmaan akka ijarraa naman baane nama godha jedhan imbooyi kuchu namaan jedhan akkas godhuuf deeman biyyatan maallaqa kanallee tooftat itti bahee toofta ummataan saaman toofta ummata kanaani namni dhugaan biyya saniin deemu biyyi teenna gar guddaan isi miliyoonni 100 fi wahii ka jedhan kana garri qixxeerra jiru ummata harka qalleessa ummata waan halkanii fi bor nyaatu qofa qabaatee waan iftaanii taan carraaqatee barbaadatu hiyyeessaaf qilleessin taa'u ka jedhan san ummata akkasit akka qilleensaa deemee waan qabu san waan rabbiin rooba ifiitiin isaanii roobee oomishatan sani ummata sanirratti dhugaanii rabbi irratti hirkatanii jiraatu ummata kana yoo kanalleen cabsan yoo waraanalleen cabsan yoo waan adda addaa polotikalleen cabsan yoo ammallee nama silaa ija qabu keessaa kaan ajjeesanii kaan hidhan ummanni akkuma kaleessaa bakka kaleessaa sanit deebisuuf deeman ammoo rabbiin kenna nuttin dhiisu inni sagalee nama